Tortora farsoo naqnaan sama kajeellaa dhaqee akkuma jedhame mammaakame. Ashama tamjirtanii kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu baga nagaan dhuftanii har'as agartuun akkuma yeroo kaanii oduu isinii qabattee dhuftee jirti. Otoo oduutti hin darbiin garuu adda adanii Abeebee akkaawuntii isheetti miiliyoona 40 argameedhaan ila icciitiin dubbadheen beeknee isinitti majoo barana. Ani beektu gaa adda Adaanech Abeebee erga keessuma kantiibaa magaalaa Finfinnee taate jireenya rakkisaadha ilaalii maatii qabdi ijoollee qabdi manni kiraa jira baay'ee magaalaa na nyaatti kanaaf namatti ni mugaane waaqadhaan argadha gooftaadhaan argadha otoo isheetti ni miin jechuudha birrii miiliyoona 40 akkaawuntii ishee irra kaa'eef ani waaqadhaan argadha dheega ni galeeraami nama abbaan isaan beekamne akkaawuntii korra miiliyoona 40 galchee ani icciitii kana baasuu barbaade miti garuu si calluma ta'e nama namatiina miiliyoona 40 maal qabdi waamiti bar waamati qarakab fooqii lamaan tokko yoo bitadha fooqii immoo birqii miti beektu miti buqaan bada doobaayeti badee nu gameera waan hundaaf oduutti isin dabarsaa turtii gaarii. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Shimallis Abdiisaa jijjiiramni guddaan biyyattii kana keessa jiraachuusaa ibsaniin jijjiirama jiru kana baruuf fagoo deemuun isin barbaachisu namni waggaa lama durana beeku har'a yoo na arge shakkii tokko malee jijjiiramni biyya kana keessa akka jiru arguu danda'a jedhaniiru. Guddina garaa isaaniirraan kan ka'e safara isaanii keessa dhaabbatan neetwoorkiin illee akka hin hojjenne hojjettoonni mana intarneetaa safara Shimallisitti galan dubbatanii jiru. Hamma qaamni kee coomuu sammuu kees coomaa jechuudhaan ogeessonni fayyaa guddina garaa obbo Shimallisiif qaban ibsaniiru. Dabalataanis gooftaan nagaan isinaa hiikuu jechuudhaan kan yaada isaa nuuf kenne immoo aktiivistootaa fi falmaa mirga dubartootaa diyaaspooraati. Tortora farsoo naqnaan sama kajeellaa dhaqee akkuma jedhame mammaakame obbo Abiy Ahmed Isaayyaas Afwerqii guyyaa 3 affeeranii jiru. Dhufaatii obbo Isaayyaasis buna diqaalume danfisanii waxii distii supheetti waxeessanii simataniiru. Isaayyaas jechuun pirezidaantii Eertiraa uummata Eertiraa waggaa 30 ukkaamsuudhaan kan bulche yoo ta'u si'achis yoo Waaqayyo umurii isaaniif kenne hin kenniifin malee waggoota 30 dhufuu bulchuuf akka yaadan dubbatanii jiru. Obbo Isaayyaas abbaa irrummaatiin muuxannoo waggaa dheeraa kan qaban waan ta'eef muuxannoo uummata dhiitanii bulchuu obbo Abiyyiif akka qoodanii hamii dhageenyerra. Daawwii isaanii guyyaa 3 keessatti obbo Abiyyi iccitii biyyaa kanneen akka humna qilleensaa Itoophiyaa hidha Abbayyaa fi iccitii biyyaa hedduu akka itti himanii fi akka daawwachiisan keessa beektonni keessa qabatanii nutti himaniiru. Dhimma kana akkamiin ilaaltu jennee namoota karaarraa buna dhugan gaafannee ture. Isaanis deebii gaafanuuf kennanii yawusti surrii Abiyyiin beeknu malee yawusti surriin Itoophiyaa iccitii ishee dabalatee hundi isaa obbo Isaayyaasitti agarsiifameera jedhani. Amma kana oduudhaanis abadii dubbadhaan waan hundaaf iyyuu kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu egaa oduun arrasiif qabadee dhufe kanuma. Yeroo fuulduraatti immoo oduu babbareedaa isinii qabadee dhufaa. Chaanaalii kana subscribe godhaa yoo jaalattan like share godhaa yaada keessan immoo jalattanaaf barreessaa yoo yaada qabaattan qeeqas yoo qabaattan eebbas yoo qabaattan abaarsas yoo qabaattan banaadha. Balballi keenya hin cufnutti blookii sin goonu banaadha. Akkasuma gaafa jennu shalluma daadii miti. Anyways amma viidiyoo biraatti wal arginutti nagaadhaan tura. Chaanaalii kana immoo ammas subscribe godhaa. Ngootu isin eegaan jira. Rakkoon jiru nan eega. Bishaan dhugdaa eega dhukkootti bishaan rakkoon qabu. Asi eega. Asuma hin subscribe godha. No hin beekamnu alaagaadhaani no Oromoodha haanu beekani no rabaan sobaa no gabroomsani lamu arraba hai no gowomsani no hin beekamnu alaagaadhaani no abaahoodha haanu beekani arrabaan sobaa